du'a rasuulaa baasuudhaaf qabrii cabsanii yaalii baasuu irratti geggeeffame kutaa tokkoffaa isiniif dubbadheen jira. Kutaa lammaffaas naaf fidi jettanii kutaa lammaffaas kunoo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Warri kutaa tokkoffaan isaa isin darbee profaayila koo keessa seentanii ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Egaan isinis akkuma amala keessanii riipost koppii linkii sheer godhaa yoo mana keenyaaf haaraa taatan immoo fooloo godhaa nu faana bu'aan isiniin jedha. Yaada keessan immoo karaa koomentii nuun ga'a. Egaa marsaa lammaffaa rasuula sallallahu alaihi wasallam du'aa isaa hatuuf yaalii geggeeffame akkuma duraan dubbanne namtichi biyya Gibsii suni gaafa humnaan dhufee ummata Madiinaa harkaa fudhachuu dadhabu hattuu wayii ajaje. Hattuun sun dhaqee akka inni boolla sana qotee rasuula baasu jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Hattuun sunis ifaa wayii fudhatee halka ummanni Madiinaa irribatti seenee booda dhufee qotuu jalqabee jechuudha qabrii rasuulaa dhokatee. Utuu inni qotaa jiru namni wayii halkanirraa ifaa wayii arge. Ifaa wayii arge gaafa gara ifaa sanatti deemu ifaa sana bukkeedhaa sagalee nama waa qotuu waa haadhu arge itti dhiyaatee gaafa laalu namatu boolla qotaara achuma dhaabatee iyyee ayyuhal muslimuun nabiyyukum yunbash jedha achuma dhaabatee yaa muslimtoota nabiyyiin keessan qotamee hatamaa jira dafaa kottaa jennaan ummanni Madiinaa akka jiruun yaa'ee gaafa gaditti ba'u namichi sun achumatti dhiisee fiige jechuudha. Bifa yaalii lammaffaan geggeeffame isa kanadha. Yaalii sadaffaan maaloo dhalaata. Inni sadaffaan kun garuu shira Yahudaati. Inni kun baay'ee jabaadha. Isa baay'ee cimaadha jechuudha. Mana keenyaaf haaraa yoo taatan fooloo godhaa ammas niin jedha. Kutaas itti aanutti waliin dhiyaanna. Annaasir Haaruun.